Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa Islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa Musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta, yoon immoo ittiin of balleessa jette ittiin badda. Miidiyaan jaarraa 21ffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjettee jette waan gaarii itti taatu, yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa. Hojjetaa Wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu. Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Miidiyaa kana irratti maalan jalqabaa walakkaan isaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru. Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan Wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu. Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjiniin wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jirurraa kan ka'e. Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatii nutti galee jechuun ibsu. Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha. Sagaleen kun boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na arguu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu Oromoof eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe. Namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu. Namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha Waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkasii argaa jirra. Abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laata jedhee yaada. Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesuu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesuu baate iyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjetee addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu. Dooktar Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu. Dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi gaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa. Maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida? Tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu. Ani nama gargaaru hin qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maaliifi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkadheerana rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana du'aa miti namoonni kan biraa akka rakkoo kana keessa jiranii
isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaatii akka jechuu qabaa jechuudha. Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maaliin? Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu, waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee, maal rakkoon jira, waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisaa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun. Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu arrabsoowwani, nama arrabsuu, wal arrabsuu. Bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahani, wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasani kanneen afaan Ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Maaliif kuni ta'e? Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii inferiority complex warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin har'aaf qindeeffannee haganuma torban qophii biraa walitti deebina.